yeroo yeroo ma hantuuta eetiin gargarbanne jechuudha. Yeroo waan itti himanillee nama dhabsiisee jiru jechuudha. Yeroo rakkoon jabaattee yeroo dhugaaf kijibni wal qixa odeeffamte keessa waan jirruufi kanaaf badee jedheen of olchaasni jedhaa amma namni hagaa 40 wayini jirtanii sagaleen kiyya ni dhagahamaa Taaddasaa Kitaataa akkam nagaasin jedhee jira si namni jalqabaa kan argaa jiru. Yaaduma I guess maybe I don't know akkamiti category kam keessa ka kaawlee hin beeku jechuudha. Gar waa'ee masiniin ga'uuf dhufe jechuudha. Gar kaanii injiraa anillee hin duune nin dhabame malee nin jira jechuus nin barbaadeetii fi anaaf akkamii thank you haqaa isin sadiin argaa jira. Galatoomaas nin jedha. Waan guddaallee qabaadheeti miti wanni irraa haasa'uuf deemu torbee dhuftu kara Europe dhufaa jira. To be exact, I'm coming to Geneva dhufuufan jira. UN Human Rights Commissioning walgahii qabanii waa'ee Itoophiyaa dubbatamu waan deemuufi san irratti garee UN tokkoo fi update kennuuf waan deemnuufi sanuma isinitti haasaa kaan immoo I think iftaanillee briefingii wayii qabna. Kan nama dhibbaaf wayii irratti galmaahee jira already garuu public miti. Torbee May 13tti nuti annual report keenya baasnee turre sanuma walitti qabatee jechuudha kan bahu. Maraafiyyuu sanyii galatoomiinsiin jedha. I guess when you go down as per here, I guess honestly, because Maris not fakkaate namoonni gariin keessanii amma fakkeenyaa fi warroonni keessattuu Cairo keessatti rakkoo keessa jirtan jechuudha qubaan qaba jechuudha. Namoota murtaa'e hanga ta'e illee waliin haasofnee jirra. Namoota biyyoota adda addaa keessatti baqa hamaa keessa jirtanis kannees qubaan qaba jechuudha natti bilbiltanii kariin ammoo kara namaatiin kan naqunnamtanii jettan qubaan qaba. Sometimes dubbitu nama ani kanamaa hin beeku ofiiyaa sometimes dubbiin afaan nama qabachiisee jira jechuudha haalli yeroo afaan nama qabachiisee jira. Hali yeroo afaan nama qabachiisee jedha. So update irraallee qabaadhee otoo hin ta'in ka amma warroota Cairo keessatti bakkoota adda addaa keessatti rakkoo keessa jirtanii kan natti illee barreessitanii xalayaa adda addaallee kara dhaabaatiin illee argitanii jirtan argee jiran jechuudha. Mee sanirraa xiqqoo yoo tuqee jedhe haalli UN'n lola addunyaa lammaffaa booda ijaaramtee haalli sun amma of duuba hiikamaa deemaa jira jechuudha. Yeroon keessa jiru kun yeroo baqatummaa jibban nama baqataa akka jibban jechuudha. Jibbanii bira darbeetiin biyyoonni ammoo yaadatanii baqattoonni harki guddaanii ummata amantaa muslimaatii fi ummata magaala warra jedhamu jechuudha adii kan ta'in walaa Middle East irraa ta'ee walaa biyyoota amma Latin America jedhan kana ta'ee walaa Asia ummata magaala kanneen kuwan ammoo Afrikaa hordoftoota amantaa muslimaa warroota kanatu kara baay'ee biyyoota Westii kana keessattuu biyyoota kiristaanaa warra jedhanii ofiin namni gariin akkasii ilaalee jiru gara baqatan. So amma there is interesting denaturalization in ummata kana kaas jiru iyyuu akkamitti ofirraa galchinaa akkamitti of dandameeffannaa keessa jiran jechuudha. UN'n akkuma quba qabdanii harka 90 oliin fandiin jira kafalamaa hin jiru Ameerikaan baajata guddaa ka qabde dhoogattee jirti. So kanaanoo hojjettoota hedduu hiikaa ari'aa jiran hojii gadhiisanii deemaa jiran jechuudha. So yeroo kana keessatti eenyutti dubbatuu danda'an eenyutu nama dhagahee jira. Ila waan tokko kan inni waggaa 4-5 dabre kana keessatti tokko yoo jiraate
Olumaa kaatee xalayaat barreessitee namni si dhaga'u tokko hin jiru. Dhaabni si dhagahee xalayaa kan kee kanaa jedhu tokko hin jiru jechuudha. Hariiroodha. Ati eenyu maal dalagaa jirta? Isi relationshipii hariiroo warra kana wajjin qabdutu xalayaati barreessitu yaada ati kennitu kana hangam miizana kaasa jedhee ilaala jechuudha. Cadhisanii namoonni garigariin barreessanii tumaanii Facebook irra gadhiisuu danda'an. Suni anumaaf isiniif arga jechuudha. Wanni bu'aa isinii qabu miti, wanni bu'aa hojiirra oolchuu miti jechuudha. Asumatti laala Facebook kanarratti amma lallabuuf haasaan nama isinii godhee dhufuu fi sababaan afaan Oromoo ittiin dubbadhu, sababaan asirratti dubbadhuuf illee warroota akka kiyyaaf keessanii kaafaan kiyya beeku, keenyummaa kiyya beeku kanneen qofatu dhagahee jira. Of course, warroonni akka mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa Itoophiyaa interestii waan an jedhu irraa fedhii qaban sodaas ta'ee, jaalalas ta'ee, jibbaas ta'ee, of course ana jala deemanii jirri waan analyze godhuu jechuudha. Dhaabbileen adda addaa illee ni jiru jechuudha. Kan namoota followerii guddaa qabanii yookiin community leaderoota kanneen warri kun waan hamaa waan gaarii dubbataa kan jedhanii jala deeman ni ilaalu jechuudha. Garuu dhaabbileen jijjiirraa namaaf gochuu dandeettu dhimma kanarraa hajaan qabdu jechuudha. They really don't care xalayaati yeroo 99 barreessaa oolte hin bananii akkanuma gonnaa keessatti chaafuu keessatti gaarbeejii keessatti darbanii jiran jechuudha. Kana kaasee fi yeroo baay'ee akka xalayaan barreessinuuf warroonni amma Kaayiroo jirtanii fi bakkoota adda addaa rakkoo keessa jirtan dubbatan. There's nothing we can do. Akkasitti laafaa miti. Irraa ammoo UN already warruma as dhufe iyyuu akkamitti biyya West kana keessa dabarsinee biyya jiraatti galchina fa jiru. Scandinavia qofallee miti kanneen irratti karoora jarri irra jirtu kana keessa jirtu jechuudha. Kanaafuu namni keenya yeroo kana keessatti illee biyya baqatuu yaada qabu hin dhagaa sigalee asii baqateetiin bara marayyuu Liibiyaa keessatti mallaqa namarraa guuran jechuudha. No, I guess gorsi yoo kana irratti jiraate warri maatii qabdanii, warri fira qabdanii, warri anallee dhageeffatan jechuu kiyya biyya teettanii ka dhageeffatanii yoo kana dhagaa jiraatanii please ani yeroo kana keessatti I know namni itti hammaatu malee biyya irraan bahuu rakkoo gadadoo adda addaatiin garuu yeroon kun yeroo hamaadha. Namni keessan na balleessaa jirtu sun hin dhaabdu abbo galatoomi maqaa isin dhawaas irratti. So wannan jechuu barbaadee jedhe yeroo kana keessatti yeroo baqatummaan akka najisatti jibbame keessa waan jirruuf wanni isinii goonuu dandeenyu tokko hin jiru. Yoo asumarratti fakkeessee isinii dallabeetiin isinii sagalee taana jedhee dubbadde malee sagalee ka ta'uuf eenyurratti. Oromoon already rakkinati keessa jirtu quba qaba. Wala Kenya jiraatte, wala Egyptiin jiraatte, wala South Africa jiraatte rakkoo ati keessa jirtu rakkoo biyya si baase quba qabna jechuudha. Maal faayidaa qaba asitti Oromoodhaani manni dogongoruu hin danda'a. Garuu ani afaan Oromooti asii Facebook irra dubbadhee bu'aa isiniin qabu waan hin jedhuuf hin cadhisee jedhee warra keessa jirtan warroonni leadership adda addaa irra jirtanii amshuu waliin dubbannee quba qabdu natti fakkaata. Warroonni karee adda addaa natti warwaatuu barbaadanii kan isinirraa cadhisee jedhe inni olfolcha. Gaafii illee yoo qabaatan beektanii nagahaa maaliin just gaafii mana gaafadhaa jechuuf because namoonni gareen balleessitaniitiin just high maalidha. Anarraa hajaan qabu hajaa barbaadanitti seenaa jechuu barbaadeetiin. So wanni guddaan jechuu barbaadee jedhee warroonni Kaayiroo keessa jirtanii rakkoo hamaa isin keessa jirtan kan akkaataa mootummaan jibbeensa hariiroo mootummaa Itoophiyaa wajjin jiru irratti gara kaaniin ammoo qara UN'tu baqattoota kana dhimma baqattoota ilaalee jedha. Amma UN irraa gara warra mootummaa jijjiiramee jiru jechuudha. Kun ammoo waan hamaadha, waan gaarii miti. Garuu mootummaan biyyi lafaa mirga qabdee waan feete godhuu irratti jechuudha. Kanaafuu maal isinii gochuu hin dandeenye dhugaa isinitti himaa jira. Yoo haa fakkeessuun hamilee kijibaa isinii haa ta'uu barbaanne malee jechuudha. UN ammoo akkuma isiniin jedhe UN bara 2040 keessa tola addunyaa lammaffaan booda ijaaramte amma re-evaluate godhaa jiran interestii Westii eeguu waan hin dandeenyeef kanaafiyyuu qara fakkeessutu jira miti isiniif sagalee taana jedhee addunyaan fakkeessa jechuudha. Amma fakkeessuu pirezidantiin amma aangorra jiru kan biyya Ameerikaa kun fakkeessuun barbaadu.
agartanii jirtanii referee Somaaliyaa utuu wanna kana kun durin ta'u jechuudha. Waan ajaa'iba keessanii referee maal argeessinitti fakkaate. Biyyoonni Middle East tunniin akka Iraanis taatee gaafa Ameerikaan tuni gurraacha miite kaateetiin faana dhaabattee look Ameerikaan tun fokkattuu akkana gurraacha gootee jechuuf kaate jechuudha. Garuu gurraacha biyya jiraa kan keessatti ilmi gurraachi odoon guruu baadhee biyyi Iraaq mataa isitti saba gurraacha miiliyoonaa ol kalaqamutu biyya jiraa keessa jira jechuudha. Gadaantii kadhattummaa hin kennituuf Iraaqiin tun jechuudha. The same thing Iraan keessatti jechuudha. The same thing biyyoonni Arabaa hedduu kana keessatti namni gurraacha ka warraa lafa jira. Ka achirratti waggaa 100 turan lafa jira. Bakka hin qaban nama gurraachaaf garuu itti fayyadamuun poolitikaa godhan jechuudha. Pointiin jechuu barbaade kanarratti yeroo keessa jiru yeroo hamaa waan taateef homaa gachuu hin dandeenyu. Ani homaa gachuu dadhabeetiin kanuma rakkoo isinitti barbaadeetiin saniif hin dhufne hadda na uffolchaa jedhama. Hadda kan hin dhufee jedheef I guess wanni guddaan hin dhufee jedheef torbee dhuftu. UN Human Rights Commission Genevatti gaafa 25 side event jira jechuudha. Ka dhaabboleen I think kilaarii gadi dhiisinatti fakkaata. Alhuun haayyaman mee ilaaleetiin jedha. Dhaabbolee kana 20 wayiiti ka akka dhaabboleen guddaan isin beektan tokko yoo jiraate ka akka Human Rights Watch, Amnesty International jechuudha. Warroota guddaa isinitti himaa jira. Of course dhaabboleen xixiqqaan akka ollaa fi akka dhaabboleen bira akka dhaaba Tigrootaallee keessa jiran jechuudha. Briefing kanarratti kennuu waan deemaa jirruufi warroonni Geneva fi naannoo si jirtan I don't know maybe yeroolee baay'een qabu couple of days qofacha ture jedha. Haala hojiitiif dabees deebi'aa garuu I hope isin arga namoota murtaa'ee warri naannoo san jirtan naa barreessa. Isin arga jedhee hawwiin qaba. Warri course walii barreessinee in dhufa jedhee nama takkaa lamaa ni jira. I hope to see you guys. Gara kaaniin kana maaliif hamma because of gaafadhee jedhamte akkuma isin of gaafattananillee maaliif himuun barbaachisee ka jedhu naasaa amma wixata dhufu briefing qabna isiniin jedhe internal briefingidha. Mootummaadhaa fi dhaabbolee kanaaf haala Oromiyaan keessa jirtu irraa briefing kennu jechuudha. Warri mailing list yoolarra jirtan I'm pretty sure register gootan jedhee yaada qaba. Reportii May keessa baasne reportii isa irratti rakkoo Oromiyaa keessa jiru irraa dubbachuuf deemna jechuudha. So wanni ani isinitti mee jedhuu fi wanni guddaane naan barreessinaa. Wanni ani isinitti mee jiruu fi lamaan isinitti fakkaate. Oromiyaa keessatti namni haala fokkisaa keessa irra jira. Oromiyaa keessatti namni du'uun oduu da'uu dhaabee jira. Gara kaaniin ammoo haalli poolitikaa akkuma agartanii dhaabboleen aangoo biyya sanii qabachuuf jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo ta'ee, Faannoo ta'ee, TPLF ta'ee, waliigaltee adda addaa ka godhan jechuudha. Kanas quba qaba jechuudha akka nama mirga nama tokkoof dhimamu tokkotti akkasumas immoo nama Oromoo political science background qabu tokkotti I have my own opinion, I have my own concern. Ni laalee jira jechuudha. Jijjiirama kalee finne akkasitti umrii keenyatti gubnee finne jijjiiramni sun maal fide jijjiiramni barootu ka dhufuu taate jijjiirama maal fiduu danda'a. Gara kaaniin amma dhiyoo kana keessatti waa'ee Arsii keessatti ortodoksii waan nama gaddisiisu namoota ortodoksii du'e kana keessatti jechuudha. Sana ajandaa godhatame dubbiin deemaa jiru akka Arsii tokkotti jechuudha. Na sodaachisa garaan nyaata. I think ji'a tokkoon dura gaafa Minnesota deemu xiqqoo dubbadhee ture jechuudha. Naannoo san keessatti ani yoo xiqqaate yeroo 3 waggoottan 4 dabre keessatti briefing nu gaafatanii turan jechuudha. Xiqqoo qaccee qabee ka dubbadhee jedhe Baale keessa Al-Shabaabtu jira. This is yaada isin gaafachaan jiru. It is something that it is concluded that they exist jechuu kiyyam. Garuu naannoo Arsii kana keessa Al-Shabaabtu jira moo jiru ka jedhu it was an interest of the US government for very long time jechuudha because Maalii fi naannoo san keessatti exclusively orthodoxiin ajjeefamtii kan jiru kana keessatti
mootummaan ofumaa isaatii uummata kana maqaa balleessuuf amii mootummaan kun kana gochuutti haarayyaa miti waan akkanaa godhuuni Shaashamannee keessatti yeroo Haacaaluun du'e walitti qabatee gocha godhamee hin beekna jechuudha. So mootummaatu godhaara gara kaaniinoo waraana bilisummaa dhugumaanii uummata Arsii kana maqaa balleessuu fi dawoo godhateetiin kiristaana yookiin ammoo ortodoksii jechuun kiristaana same thing. I mean there is division of Christianity. Dongoree miti walumaa galatti garuu brandiin walitti qabnee jennee walumaa Christ sanitti amanu waan ta'aniif warra uummata Arsii kana maqaa balleessuuf akkasitti nama gorra'aa jira akkasitti charchii gubaa jira. Akka waaqeffattuu tokkotti jechuudha Islaamaafillee yookiin kiristaanaafillee dawoo godhadhee otoo hin ta'in in fact akka waaqeffattuu tokkotti akka nama miidhamaa tokkotti jechuudha because hin beekna miidhamiinsa gaalachuurraa miidhama waaqeffataan Islaamni isa miidhaa kiristaanni isa miidhaa mootummaan isa miidhaa so kanaafiyyuu gara tokkotti erganee natti mul'ata jechuudha it concerns me na yaachisa yeroo akkasitti maqabaddeen akkasii ka'ee jedhu why kan jedhu I don't know gaafiinsi walgahii mandii irra kaka'uu kaan hin beeku we are trying to do as much investigation in fact irratti oduu qofaa qabaatanii jettan naafi maasin jedha sagalee naadhii isaasin jedha pointiin isin jechuu barbaade isin mana kiyyaa dalagoo dhaabee jira in ajjeese pointiin guddaan isin dubbachuu barbaade jedheen akka Oromootti bara mara fiiguu bakka dalagaan Oromoo fiiguu dalagaan Oromoo it's always a position yeroo mara iyyuu figu itibo himachuu qofa tonteen tasgabboofneetini what is in the best interest Oromoo fedhii uummata Oromoo jechuudha Oromoo yoo jennu Oromoo hunda jechuudha warra baala gizee warra aangorra jiru warra fakkeenyaa fi naannoo Wallaggaarraas ta'e naannoo Harargeerraas ta'e in fact Arsii jedhanii warroonni aangorra jiran jechuudha warro ijoolleen dhiigaan Arsiin ta'in talafaan lattuu lafarra taateetiin garuu maqaa Arsiitiin bakka qabatteetiin maqaa Arsii haala hamaa itti fokkistu kana keessa niin arga jechuudha ani bal'aa yookiin doofoo miti I do see I do speak so wanni yeroo kana keessatti yeroo wanni akkana wanti wal borcee kana keessatti ka irra jirru ka an irra jiru I think maybe Hindune in Jirabra Darbetini, we do believe Motomota Adnyama in Torbe Darbetonte Torbe last the week before last Torbe Lamadura. USC Assistant Secretary finally approved the 18 State Department Jechura. So we are working to brief them the state of situation or Oromia case Jechura. All Oromia case to Akatis Gabin Batin, Akatis Gabin Jere, Ako Oromoni, Mata Binesatayo, Mata Fitahinjere. That is what I do best when I'm garin, one ten rati becomes Kabuja Ilalo Jirati, one sa erati good Ajira, Kuwana mo. Warri manatti galee completely abandon ni goonettanii addanii hin goone isin jechuu barbaadeetiin jirallee isin jechuu barbaadeetiin kuwwan ammoo qodurtiin jee baqattoota naannoo adda addaa irra jirta yeroon kun yeroo hamaadha fira yoo qabaatan fira keessaniin biyya hin bahina biyya keessatti du'ee foon isaa allaattiin haa nyaatan akkas jedha gara kiyyaan of course an biyya gaarii taa'ee akkasuma jechuun nama naa hilaafa ana na offolchaa garuu fala biraa argaa hin jiru jedhu barbaateen warroonni kuwwan ammoo warroonni sigalee gaafa jijjiiramaan dura warra Amaaraatiin harka qabanneetiin aangorraa buusne jijjiiramaan booda Tigree wajjin harka qabanneetiin sochii akkas godhaa turre jechuudha. Hadha kunoo ammoo waggaa 6 booda nullee jaarreen booda generationiin dhufuyyuu yeroo dadhabbiin hamaa keessa jiru yeroo state of confusion guddaa kana jiru keessatti namni keenya du'iinsi saamamiinsi mirgi isaa sarbamiinsi otoo irraa hin xiqqaatiin hardhallee mootummaan qaccee irra jira jechuudha kanatti sosocho'aa jiru kan irratti sochii kana keessatti nuti hoo eessa jirra yoo nu gaafatan gorsi kenna maal jennaani mootummaa kana mootummaa baduu qaba moo jijjiirama Oromoo it is a very difficult answer warrootna hordoftan jechuudha warra biyya keessa jiraatanis warra paartii keessa jirtanis baqattootas walumaa galii irratti dubbadhaala because eenyu akka laalaa jiru waan hin beekneef jechuudha garuu akka nama du'iinsi ilmaan Oromoo tokko namni nagubu keessatti du'iinsi nama maraatiyyuu naguba
Kana maraati iyyuu galaana nyaata jechuudha. Garuu keessattuu akka ilmaan Oromoo du'iinsa ilmaan Oromoo galaana nyaatu keessatti jechuudha. Because jijjiirama kana abbaa akaakayyuu nama hedduutti du'eetiin as keessine jijjiirama kanarraallee bu'aa dhabni warra dhabe keessa jechuudha. Kajechuu barbaade nuti Oromoo warra lafattamne really we need a conversation Oromoo jidduutti ceena mara jechuudha. Warroonni conversation dhiyoo kana deemaa jiru irratti illee jechuudha. We really need a conversation. Waraani I don't know waraani bilisummaa Oromoo akkasi jabaadha. Naannoo Arsii keessa naannoo Harargee keessatti maqaa waraana bilisummaatiin kanama kiristaana gurra'aa jiran kanneen keessatti jechuudha. Itoophiyaa Human Rights Commission dhugaa miti red flag dha jechuudha. In beekna maqaa waan jarri dalagdu jechuudha. Jarri ka jedhan maalidha? Waraana bilisummaa Oromootu masgid churchii gubee akkasi nama fixee jedhan. So waan fokkataadha. I hope warroonni Musliim allee in abaaran jedhee abdii qaba. Abaaran illee natti fakkaata gocha godhamaa jiru kanarratti maqaa hedduutu nama badaara. Maqaa warra uummata Arsii kana already sodaa lola Minilik wajjin lolame jechuudha. Akka Arsii Minilikiin kan lolan jiru waggaa 7 lola kana walitti qabateetiin jibbiinsi warri Amaar jennu kunni uummata kanarraa qaban jibbiinsa himamee dhumuu hin dandeenye. Kanaafuu uummata kana walumaa galatti xureessuu fedhii qaban irratti jechuudha. San keessa waan jiruu fi akka Oromootti akka nama gurraacha tokkotti illee akka dubartiitti illee jechuudha waan natti dhagahamuu fi poointiin jechuu barbaadu walumaa gala irratti yeroon kuni warroonni waraana bilisummaa Oromoolee ittiin deemaa jiran warroonni paartii adda addaa keessa deemaa jiran jechuudha. Bara marayyuu wacuu otoo hin ta'in really we need a deep honest discussion jechuudha gadi teenya. Politikaan Oromoo politikaa ittiin beekamtii ittiin horatan ittiin wacan ittiin mallee guutan opposition Oromoo ta'uun qabu jedhan si galee qabsoo tokko irratti Amaarri du'uu fi ru'ii of kennuuf qophaa'uu qabna. Keenya siree keenya irra teennee ijoollee teenya Harvardii fi Stanfordiin barsiisnaatiin ijoollee abbaatiin manatti hin galina du'a jechuun anaaf sirriinti jedha. Du'a yoo ofitti murteesse qofa namaan du'a jechuu qaba. Yoo ofii kan murteessine hin barbaachisu yaalee jira jechuudha. Amma yeroo akkanatti rakkoo jirru kana keessatti wanni UN bira deemaa jirruuf Jeniivaa deemaa jirruuf rakkoo Tigraay keessa jirtu rakkoo Amaara keessa jirtu addunyaan ni beekti jechuudha. Rakkoo Oromoo keessa jirtu ammoo addunyaan is a very state of confusion jechuudha. Oromoo no ofuma keessatti haasofna jechuudha. Nama afaan Oromootiin haasofna afaan Amaaraatiin haasofna kan dhagahu uummata Amaaraa uummata Oromoo uummata Itoophiyaa qofa jechuudha. Uummanni sira jijjiirama uummata kanaa uumuu danda'u rakkoo Oromoo jirtu keessan quban qabu jechuudha. So anyway, hopefully in India, definitely page here at the Geneva in another age at Achi life is need of say Yarakaba. Second Chile life darba Yarakaba. I don't know the detail. So I don't know how budget at least Kujata Kalama borders drilling in Tura. Me Namota Garigalis and Argajet Yarakaba Uroni Geneva Jertani. In fact, me chumani why yada jira aga brutit maybe decision we running jira yada kaba so why Geneva is an updated go urati page ki na orfa maybe you life ile fu bad ejede is an update single is in injada hala bakatot marra is ni timejra one magar is litim qabu it breaks my heart garu ma qabu hala politika jiru kesa Damsan ummata keenyaa fi warra aangoorra jiruu fi warra aangootti dhufuu fi xaarulee qabu yeroo tasgabbeenneetiin jijjiirama wayii irratti really akka Oromootti galuu qabna. Because otoo jijjiiramni tokko dhufee Oromoon tasgabbii ni argata. Otoo amma mootummaan kun jige Oromoon fayyaa ni argata. Oromoon hirribaan rafee ni bula. San yaaduu qaba jechuudha. Because umriidhaan dachuun deemee jiru waan ta'eef ana akka ilaalcha keessa yaadee jedha. Kawan mo warrotani odong gore waan dongol maayu ifamas ni jira qalbi keessan dhufee jedhe heddu namoota hedduudha kaani galatoomaa jechuudha yeroo baay'ee warroonni beektanii na folcha galatoomaas ni jedha yaada biraa yoo kaani amma kana oli dagadhee jedhe yoo jiraate isin deebi'ee jira yookiin isin barreessee jira warreen asalaaltanii directly naa katabdan galatoomaa isin jedha haganaaf naganaa ta'a isin jedha warra ollaa saayinaa peejii gootanattiin update ni qabdan linkii ka sagantaa boruu ka register ittiin gootanii so achii update isin godhan natti fakkaata.